fulbaana diddamii saddeet bara 2020 waggaa haaraatti waamicha walii galtee waloo mariitiin rakkoo furuuf paartiileen KFO dhiyeessan akka armaan gaditti isiniif dhiyeessina. Itoophiyaan ba'aa siyaasaa gurguddoo kan abdii fi burjaaja'inaan guutame baattee waggaa haaraatti ceetee jirti. Shakkii tokkoon malees gucii ce'umsa karaa dimokiraatawaa ta'e yaadamaa ture karaa nama iggaasisuun dhaamuu irratti argama. Waldhabbii fi gaagamni siyaasaa guddaa waggaa dabre biyyattii keessatti uumameera. Rakkina uumame kanaanis qeerroo fi qarreen Oromiyaa falmiif daandii irratti deebisee wareegama kafalchiisaa jira. Falaasa ammoo naannawaa Tigraay akka naannoo bilisaa taateetti murtii mootummaa federaalaa fi giddugaleessaa mormuudhaan filannoo gaggeessitee jirti. Rakkinaa fi hundee gaaga'ama biyyattii keessatti mudate akka amantii paartii KFO'tti wal duubaa fi walii galtee waloo tuffachuu mootummaan biyya bulchaa jiru irratti kana malees rood maappii yookiin ittiin bulmaata ofiisaa ofii irratti xiyyeeffachuu isaati jennee amanna. Akka paartii keenyaatti gaaga'ama guddaa fi rakkoo tasgabbii dhabuu biyyattii mootummaa biyyattiitiin mudate kana furuuf qabxiilee armaan gadii shakkii tokko malee hojiirra ooluu qaba jennee kan amannudha. Tokkoffaa karaa dimokiraatawaa ta'een ce'umsa akka milkaa'u barbaanna. Rood maappii yookiin karoora biyyattiin amma ittiin bulaa jirtu kana qaamota anaatu sii beeka jedhee doonii dulloomaa ittiin deeman kana mootummaan keessaa bu'ee karoora bulchiinsa waloo ta'e akka qoqqooddattoota adda addaa hirmaachisee ofitti fudhachuu qaba. Daldala siyaasaa caalaa biyyattii kana baasuu gocha qabatamaa akka ta'e amanna. Mala bulchiinsa kana qoqqoodanii bulchuu yaadaa fi kutaan adda hiruu amma mootummaan fayyadamaa jiru akka dhiisu gorsa keenya qooduu fi barbaanna. Malli akkasii biyya diiguu fi ummataaf gaarii akka hin taane dhaamna. Malli bulchiinsaa yookiin tarsiimoo akkasii hafee deemsa dimokiraatawaa kan ummata walitti fiduu fi miira biyyummaa paartiilee kaanis kan giddugaleeffatu ta'uu akka bakka bu'uu dhaamuu barbaanna. Akkuma kanaan dura jechaa turre garaagarummaa siyaasaa keenyaa furuuf humna fayyadamuu kanaan dura hin hojjanne ammaas hin hojjatu gara fuulduraattis akka hin hojjanne cimsinee qabsoofna. Biyyoonni ammayyaa'umina qaban dimokiraasii gaarii qaban caayaa tokko jalatti mari'achuudhaan malee rasaasaa fi humna gargaaramuun akka hin furanne seenaan nuuf lallabdi nutis kanarraa barachuu qabna. Guyyoota dhuma sirna bulchiinsa empaayeraa irraa eegalee biyya keenya wareegama qaalii kan hin jedhamne ilmaan ishee sababa wal dhabdee fi waliigaltee paartiilee kafalaa turte kana malees lammiilee miliyoonotaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqaanii ajjeefamaa dararamaa turuu isaanii maddisaa sababa armaan olitti eerame kana. Kanaafuu nuti keessummaa hooggantoonni paartiilee biyyattii gargaara sirna durii irratti rarra'uun wal balleessuu akka dhiifnuu fi waliigaltee waloo akka qabaannu waamicha dhiyeessina jaan. Afraffaan ija siyaasaa yoo ilaalle Itoophiyaa yeroo ammaatti sadarkaa hamaa gaaga'ama guddaa geessisurra qaqqabdee jirti. Muudannoo Soomaaliyaa muudannoo Rudwaan nuti akka as ca'uuf jiru amanna. Muudannoowwan akkanaa saniif itti gaafatamaa akkuma beekamu paartiilee siyaasaatii fi hooggantoota isaati. Kanaafuu gaafa murtiin paartii kamiyyuurraa dabru hooggantoota dabalatee ummanni qulqulluun gatii akka kafalchiisu hubatamuu qaba. Shanaffaan mootummaan amma biyya bulchaa jiru gaaga'ama hamaa mudachuuf deemu hambisuuf waliin dubbii waliin marii galtee waloo akka biyyattii eegaluu qaba. Akka paartii keenyaatti yeroof qofa marii godhanii addaan ba'uun ce'umsa jiru gaaga'amarraa gara gaaga'ama haaraatti ceesisuu ta'uu agarreeti jirra. Jahaffaan akka yaada paartii keenyaatti walii galtee waloo fi marii akka biyyattii godhamu hundee biyya dimokiraatawaa taate uumuudhaan shakkii tokkoon malee yaada kana dhiisanii yookaan didanii itti fufuu yaaduun eenyumaayyuu hin fayyadu. Torbaffaa akka paartii keenyaatti biyya paartiilee morkattoota ofirraa hiitee yaada haaraa kalchallee buusaa dimokiraasiidhaan ijaaramte hin jirtu. Sababa kanaaf hidhamtoota siyaasaa amma mana hidhaa mootummaa keessatti yakkaan malee hidhamanii dararamaa jiran yookiin hiikamanii hidhaa siyaasaa Itoophiyaa keessa galtee jirtu kana akka furtu amanna. Kun ta'uu baannaan hookkaraa fi gaagamni guddaan gara fuula duraatti akka mudatu ni mul'ata. Dhumarrattis federaalizimiin dhugaa fi bulchiinsa dimokiraatawaa ta'e akkasumas guddina biyya kanaa mirkanaa'uu danda'u karaa filannoo seeraa fi haqa qabeessaa ta'e qofaan waan ta'eef mootummaan biyya bulchaa jiru deemsa inni amma itti jiru filannoo haqaa fi seera qabeessaa ummataa dhugaa qabu kanaaf akka dhiyeessu hin jirre baruu qaba. Akkasumas jaalattootaa fi hiriyyoota biyyattii hundaaf Itoophiyaan dimokiraatawaa taatee ijaaruuf qooda keessa marii fi waliigaltee waloo biyya jajjabeessuudhaan akka agarsiiftan rakkina siyaasaa biyyattii waggaa hedduuf ture keessaa akka baaftan waan
waamicha isiniif dhiyeessina. Ibsa ejjennoo paartiin Koongirensii Federaalawaa Oromoo fulbaana 28 bara 2020 baaste.